L'intra. Hashama hordoftoota keenyaa qophiin keenya eegaleera. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US sochii waraanaa loltoota Eertiraan yaaddaheera jechuu. Yes, we've been tracking Eritrean troop movements across the border. They are extremely concerning. Sochii waraanaa Eritrea naannoo daangaa jiru hordofaa turre. Baay'ee yaaddessaadha, ni balaaleffanna. Koomishiniin mirga namoomaa UN sarbama mirgaa Tigraay keessatti raawwate keessaa mootummaan Itoophiyaa harka qabaachuu ragaan qabaa jechuu. Ayyaan Irreechaa bara kanaa laalchisee gumiin abbootii gadaa qophiin xumurameera jechuu. Haal dureen wanni jiru hunduu xumuramee nageenya irratti haal dureen jiru xumuramee biratti immoo Oromoon nageenya dhaabbatutu irra jira. Oromoon sirna kana kiyya jedhee ofitti fudhatutu irra jira. Angalaana Balay nu waliin tura. Qorattootni UN mootummaan Itoophiyaa yakka namoomaa naannoo Tigraayitti raawwate duuba jira jechuun himatan. Waraanichi irra deebi'ee ka'uun isaas yakka hamaa dhaqqabsiisuu itti fufaa jechuun ibsani. Koomishiniin garee ogeessota mirga namoomaa waggaa darbe dhimma Itoophiyaa qorachuuf hundaa'e gabaasa isaanii jalqabaa gaafa wiixataa baasani. Erga sadaasa bara 2020 waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabe qaamolee hundaan yakki dhaqqabuusaaf ragaa arganneerraa jedhaniiru. Qorattoonni kunniin Firaa'ol Balaay dabaltee isinitti himti. Humnooti TPLF humnooti mootummaa federaalaa fi michoonni isaanii yakka waraanaa fi namoomaa lammiilee nagaa irratti yeroo adda addaa fi bakka adda addaatti raawwachuu isaanii koomishinichi eera. Bakkeewwan adda addaatti haleellaan yakka waraanaa fi yakka namoomaa madaaluu raawwachuusaaf ragaa amansiisoo tahan qabaa jedheera. Himannaa kanarratti mootummaan hamma yoonaa ifatti deebii kenneen qabu. Qondaalli TPLF garuu gabaasa koomishinichaa fudhachuu ibsan. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan Itoophiyaa yakka namoomaa naannicha keessatti raawwachuusaa itti ciccinee himaa turree jechuun AFP'tti himan. Haa ta'u malee koomishinichi gabaasa kaleessa fulbaana 19 2022 baase keessatti humnooti TPLF yakka waraanaa ajjechaa gurguddaa saba Amaaraa irratti raawwachuu fi yakka gudeeddii fi miidhaa saalaa dhaqqabsiisuu isaaniif ragaa amansiisaa ta'een qabaa jedhe. Qaamoleen waraana keessa jiran yakkawwan waraanaan yoo himataman kun kan jalqabaa miti. Qorannoon waloo UN fi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waggaa darbe ifa godheen yakki waraanaa fi yakki namoomaa qaamolee waraana keessatti hirmaatan hundaan gahuu akka hin oolle himee ture. Dura teessuun koomishinichaa Kaaribeetii Murungiin kaaba Itoophiyaatti dhukaasni irra deebiin jalqabuun isaa lammiilee nagaa irra miidhaa fi yakka dabalataa geessisuun isaa waan hin oollee jedhan. Ogeessonni qoranicha gaggeessan Itoophiyaa keessatti haasaan jibbinsaa akka malee bal'achuu fi saboota gidduutti jibba facaasuu banneerraa jechuunis himani. Ogeessonni kunneen qorannoo isaanii keessatti yakki hamaan akka ajjechaa murtii malee beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamu gudeeddii fi miidhaan saalaa lakkoofsaan guddaa humnoota mootummaan dhaqqabuu ibsan. Gabaasni kana fakkaatu kana duras dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasa idila addunyaan bahaa turanis mootummaan Itoophiyaa garuu haalaa ture. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Mike Hammer naannoo daangaatti sochiin waraana Eertiraa jiru akkaan yaachisaa waan ta'eef dhaabachuu qabaa jedhan. Hooggantichi tibba kana waraana kaaba Itoophiyaa deebi'ee hammaateef fala barbaacha Itoophiyaa daawwatanii deebi'an. Ibsi Mike kibxata kana miidiyaaleef kennan kadhagahame TPLF Eertiraan waraana guutuu gama hedduun Tigraay irratti bantee jechuun himachuu isaa waliin walirra bu'eera. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ibsa Twiitara gubbaa maxxansaniin waraanni Eertiraa Takazee hanga Iroobitti adda waraanaa jiran gubbaa haleellaa banuu himan. Naannolee akka Zaalambassaa Tsoranaaf kaanittis waraanni jabaan adeemaa jiraachuu loltoonni isaanii lafa isaanii kabachiisuuf lolaa jiraachuu dabaluun gabaasan. Dhuma torbee darbee mootummaan Eertiraa humna eeggataasaa mara kaganna 55 gadi jiraniif waraanatti akka dabalaman waamicha godhuun dhaga'amee ture. Mootummaan Eertiraa gabaasni kun ni arbeeffamee jechuun ibsee ture. Himannaa alanaa kana irratti garuu gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e Eertiraan BBC'n deebiin arganne. Ergamaan addaa US Mike Hammer sochii Eertiraa naannoo daangaarra jiru hordofaa turree jedhanii akka isaan yaaddessu miidiyaaleetti himaniiru. Yes, we've been tracking Eritrean
troop movements across the border. They are extremely concerning. Sochii waraanaa Eritiriyaa naannoo daangaa jiru hordofaa turre. Baay'ee yaaddessaadha ni balaaleffanna. Humnoonni alaa hunduu walabummaa daangaa Itoophiyaa kabajuu qabu. Waraanicha sarbeessuun qaban. Warri Asmaraa waliin kallattiin dubbachuuf hiree qaban kun yaaddessaa akka ta'ee fi dhaabachuu akka qabu akka ibsan jajjabeessina. Tarkaanfiiwwan biroo fudhachuu mallu irratti garuu yaada dabalataa kennuun fedhu. Haa ta'utii lammiileen Itoophiyaa warri Tigraay, Affaar, Amaaraa waraana kanaan akkaan miidhamaniiru. Kanaaf loltooti Eritiriyaa Itoophiyaa keessa jiraachuun dhimmoota walxaxaa godha. Haala qaatayyuu hammaate daranuu hammeessa. Inflame an already tragic situation. Waraana gaagaa kaaba Itoophiyaa waggaa 2 guutuuf jiru kanaaf karaa siyaasaa furmaatatti soquuf adeemsa jiru irratti Maayik ejjennoo mootummaa isaanii fi hirmaannaa qaamolee kaanii irratti kana jedhan. But rest assured we are doing what we're doing in full. Kanin isinii mirkaneessu wanta hojjennu ka hojjechaa jirru abdii qaamoleen lameen gara mariitti ni dhufu jedhuun. Yeroo nam Finfinnee ture kan yaalaa turree fi torbee kanas kan itti fufnu gamtaa Afrikaa waliin ta'uun atattamaan marii kana haala itti eegalsiisnudha. Ergamaan addaa Obasanjoon jiru. Yaalii kana daran jabeessuuf tarii jaarsoliin itti dabalamuu malu. Yaalii kana dhaabbileen kaan kan akka US akka deeggaran fedhiin jira. Mariiwwan dabalataa as New Yorkitti kan geggeeffaman ni jiraatu. Ni milkaa'us jedheen abdadha. Mariin kun gamtaa Afrikaa fi kaanis ni hirmaachisa. Kaayyoon isaa karaa gamtaa Afrikaa adeemsa marii nagaa buusuu amansiisaa dhaabbilee wal dhabaniif amanamummaa dabaluuf karaa soquudha. Sun ammoo warri wal dhaban taa'anii dhibdeewwan siyaasaa isaaniif fala akka kaahan gargaara. Some of their political differences. Dhaggeeffattoota keenya ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ugandaan dhukkubni Iboolaa deebi'ee eegaluu mirkaneessite. Dargaggeessi ganna 24 Iboolaan qabame giddugala Ugaandaatti du'uu qondaaltonni fayyaa biyyattii himaniiru. Ministeerri fayyaa biyyattii miidiyaaleetti akka himanitti dhukkubsataan kun osoo hin du'in dura mallattoon dhukkubichaa irratti mul'atee ture. Somaaliyaan hidhattoota Al-Shabaab 100 ol ajjeesuu himte. Deeggarsa waraana Ameerikaan hidhattootni kunniin opereeshinii guyyoota 3 darban keessatti taasifameen ajjeefamuu mootummaan biyyattii ibseera. Pirezidantiin Turkii Tayyip Erdogan gitni isaanii Raashiyaa Vladimir Putin waraana Yuukireen keessatti eegalan xumuruuf fedhii qabaachuu akka amanan ibsan. Pirezidantichi tibbana Putin waliin wal arganii marii taasisan irraa waan abdii isaaniitti hore wayita ibsan waraana kana hatattamaan xumuruuf fedhii olaanaa qabaa jedhan. Equatorial Guinean seera adabbii du'aa haqeeraa jette. Haqamuun seeraa kun pirezidantii biyyattii Teodoro Obayangiin mallatteeffameera. Biyyootni Afrikaa 30 seera adabbii du'aa eeyyamu ka qaban yoo ta'us biyyootni 20 ol waggaa 10 as hojiirra oolchanii hin beekani. US lammii ishee Taalibaaniin ukkaanfamee ture gadhiisisuuf jecha gaggeessaa Taalibaan tokko gad lakkifteetti. Odeessaaleen gaggabaaboon hanganu. Ayyaanni Irreechaa ka bara 2015 fulbaana 21-22 akka kabajamu gumiin abbootii gadaa Oromoo ibse. Gumiin kun ayyaana Irreechaa bara 2015 kabajamuuf jiru ilaalchisuun Adaamaatti miidiyaaleef ibsa kenneera. Barreessaan gumii abbootii gadaa fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Oromoon sirna kana kiyya jedhee ofitti fudhachuu qabaa jedhan. Bara 2014 wanna hedduu dabarsinee jirra. Gidiraa namtolchee fi gidiraa uumamaa dabarsee jira dhalli namaa. Keessattuu Oromiyaa irratti akka hammaate beekamaadha. Baga sanirraa haftanii jala bultii ayyaana Irreessaa bara 2015 geessan. Uummanni Oromoo marti sababa sablammiin marti. Guyyaa 21 hora Finfinneeti irratti hora xiiqii, malkaa Oromoon bara dheeraarraa ugguramee Oromoon aangoo isaatiin, Oromoon hojii isaatiin irratti hojjetee irratti deebi'e guyyaa 21 ayyaanni ruuda, ayyaana ruudati. Ayyaana hoolati jechuudha. Finfinnee irratti kan kabajamu guyyaa ruudaa guyyaa 21 ayyaana hoolati jechaadha. Baay'ee waan hoolan qabu uummanni Oromoo hin beeka. Ayyaanni ruudati illee maal akka qabu uummanni Oromoo hin beeka. Itti aansee areerii qalloo ayyaana bokkuuti. Areerii qalloo ayyaana bokkuuti. Areerii qalloo ayyaana bokkuu kana guyyaa 22 hora harsadiitti irratti kabajama. Hora harsadii wiirtuu siyaasa sirna gadaa achirratti kabajama guyyaa 22. Kanaafuu guyyaa kanammoo
haal dureen wanni jiru hunduu xumuramee nageenya irratti haal dureen jiru xumuramee egzibishinota adda addaa agarsiisa adda addaatirratti haal dureen jiru haala gaariidhaan xumuramee jira. Wanni kaleessa sirna gadaa jalatti irreessi yoo galmaa'u wanni adda ta'e wanni hedduu irratti hojjetamee jira. Keessattuu nageenya irratti keessattuu darbee waarratee walitti dhamiinsa sektira mootummaatiin walitti dhamiinsa olloota keenyatiin sirritti irratti hojjetamee jira. Nagaa irratti wanni shakkitan hin jirtan jechuudha. Kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan kootatti irreeffadhaa isiniin jechuu barbaan. Waaqayyo isinaa ofolchuu biratti immoo Oromoon nageenyaa dhaabbatutu irra jira. Oromoon sirna kana kiyya jedhee ofitti fudhatutu irra jira. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo irreechi ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane kasabaaf sablammii kaanii ta'uu himanii wantoota ayyaanicha irratti barbaachisan dubbataniiru. Irreechi kun kasaba Oromoo duwwaa osoo hin taane saba sablammoota biyya keenya keessa jiran hunduma isaaniituu irreechi ka waaqatti galateeffatanuu ka waaqa galata galchanuu galata waaqaa galchanii malee irreechi kuni ka waan biraa of keessaa qabuu miti. Irreechi waan galata waaqaatti galchanuu irreecha kana Oromoon ka baa kibba jiran ka dalla arfa hunduma isaanii jiran Oromoon bakkuma hundaayyuu karaa nagayaatiin nagayaan dhufanii irreecha kana akka irreenfatan hundi namaatu karaa nagaa qabuun karaa tasgabbii qabuun karaa nagayaatiin waa aadaan qabattu qabatanii irreecha wanni qabatanii itti dhufan daraaraa marga waa aadaa meeshaa aadaa fi Oromoon bal'aa waan ta'eef hundi isaaniitu waa ifi uffata fi ka akkuma Oromoon bakka hunda jiruun uffata fi qofa qabatanii uffata fi uffatanii ka dhufanuun meeshaan dhibiin hin jiru meeshaan qabatan hin jiru meeshaa aadaa callaa qabatanii dhufan. Irreecha kana yoo dhufan alaabaan adda addaa hin jiraatu. Alaabaa abbaa gadaa malee alaabaa tokkoon hin barbaachisu. Odeessa keenya ka xumuraan garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gumaachaa fi fakkeenyummaa taphattootni dhalattoota godina Gujii Daawaa Hoxxeessaa fi Habtaamuu Taaddasaa taasisaniif godina Gujiitti beekamtiin kennameeraaf Daawaa Hoxxeessaa waancaa Afrikaa Kaameroon qopheessite irratti gareen Itoophiyaa walumaa gala tapha 3 irratti galchii 2 galchee keessaa tokko lakkoofsiseera. Gulaalli waancaa Afrikaa bara 2023 waggaa dheeraa booda Itoophiyaan waxabajjii keessa Masrii morkattee 2-0 yoo injifattus tokko Daawaatu galche. Gujiitti simannaa godhamee filaalchisee Habtaamuu Xibabuu waliin turtii gabaabduu taasisee ture. Simannaa abboota naa galchanii simannaa qondita akka Gujiittis akka Oromootti waan guddaa goota fi gabaasa addaatti madabeeffata jechuudhaan simannaa boodaa naa galchanii jirani. Alleen baay'ee gammadee jira. Baay'ee galatoomuu simannaa kana naa galchanii. Tarii kana dura bifa kanaan badhaafamtee beektaa? Kanaan dura bifa kanaan badhaafamee hin beeku. Haalli nageenya biyya keenya kun gaariin turre isaaniif mijatu dhabuudhaan kanaan dura waggooniin kanaan dura baay'ee ture ganatti maniin isaaniif hin mijanne haalli nageenya isaan hin mijanne ture kanaan dura immoo. Mee waa'ee badhaasichaa natti himi? Badhaasni badhaasa warqii mormaati kan badhaafame warqii giraamii ganaati lafa kaarii 500 kan badhaafame akkas badhaasa. Tole miira keenyatti mee uummata kee yeroo agartu bifa sanaan gadi ba'ee yeroo si simatu akkasumas har'as immoo sirna badhaasaa irratti miira kee waan sitti dhaga'ame natti himi. Uummanni baay'ee kan asumatti isaati baay'ee gammadee jira. Uummati wajjin birraatti cinaa dhaabbannaa jechuu isaaniitif naafis gara duraatis waan guddaadha bita. Uummanni kana waliin jiraate uummanni kana cinaa jiraate alleen gabaate sadarkaa guddaadha qabuun gara duraatti uummanni akkasitti baay'ee nasumachuu isaaniitif uummanni bulee jira baay'ee gammadee jira galatoomaa jechuun barbaada isaanii. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee xumurame. Horaa bula.